namni qabeenya kee awwee qabeenya kee teechalle amma ati duututti si barbaadu jira. Atis waa'ee qabeenya kee ilaalta. Ookan namallee ajjeesa malee qabeenya koo kanan dhiisu. Firootuma keetu sitti garagaree qabeenya kee sin jaalatan si jibbu du'a kee barbaadu ati garuu duutu Yesuus eega. Kotta laal. Michoon achi taa'aa jirtu sun kottati. Fiigichaan kukaan. Meeshaa ati yeroo hundumaa sammuun kee waa'ee qabeenya kee yaada. Qabeenya kee kan ammoo namoonni baay'een isaanii si jalaa butuu seeca barbaruu barbaadu. Wirrumti wajjin ati dhalattu firoonni kee illee baay'een isaanii argachuu kee hin barbaadan. Mirga kee dhiibuu barbaadu. Waaqayyo garuu sin gatu si. Ameen. Wanti baay'ee atitti milkooftee dhuftee waldaa kanatti galateeffattu hin ta'a. Ameen. Dhukkubi sirraa hadda bahuu didee si dhukkubsichiisu jira. Dugda koo diiski masharaata. Maal si godha? Dugda koo diiski masharaatatti anaan jedhanii. Maaltu siin jedhe? Mana yaalaa sarjarii taatanaan jedhanii garuu sarjariin ta'eetuma. Hin ta'u jette. Manni yaalaa dugdi ishee akka baqaskanii hodhan itti meeraa jechuudha. Waaqayyo kan dugda ishiis nan fayyisa. Rakkoo ishiirra jirus nan hiikaadha. Ameen. Waaqa akkana godhuuf galata barbaachisa. Amma gaafa nan isii kadhadhu abiddi tokko lama tarra kaasee dugda kee irratti gad dhufama. Ibiddi wayii mataa kee irraa dugda kee irra gad dhufa. Mana yaalaa dhattee laallamtaa. Inni kana dura jira siin jedhan suni hin jiru siin jedhu. Mallattoon dugda kee irraa si gubu sitti dhaga'amu ofirraa hin dhabda. Gateettii kee jalaa kaasee amma dugunguruu dugda kee kana gubbaarratti akka abiddaa sitti qabatee kan si gubu anna kee keessaa hin baqa. Tokko lama keessa deemu. Dhibee dugdaa argisiisi sirriitti keessa. Dabalan dhumaa furri xonqolaas keessa artan. Dabali keessa. Lama sadi bakka kai. Daf fiigi. Eeshi. Garuu taa'us hin danda'u. Ammayyuu achitti boorsaa of duuba godheen taa'aa ture. Yeroo teessuyyuu. Ammuma gisee waldaa keessa dhuftee akkasitti taa'aa jirti. Boorsaa of duuban godhaa. Takka gadin jedha takka olin jedha. Baay'een dhiphachaa ture. Amma likkee laa micoon sun dubartii sun achi kai kottu yeroo siin jedhu yeroo sana maaltu sitti dhaga'ama? Waan akka abiddaa wayii natti qabate. Waan akka abiddaa wayii gaafuun akkanas dhufu. Gaafa sasii fiigdee dhuftu? Du'a kee Waaqayyo jireenyatti geeddareera. Sochii dargagee ani Yesuusidhaan fayyan jettuun dabaltu. Abdiin koo isa dhaame. Duuni mana koo hin galera. Waaqayyo leebbisadhaa yaade. Si haa eebbisu. Amma eebbi keettaa. Amma jiraachuun keettaa dabalu. Amma Waaqayyo waan hundumaa siif haame jedhe. Galateeffannaadhaan koottu Waaqayyo lachuu kan kee fixeera dheera.